Ashamaa hordoftoota Geetii Oorootuub nagaa isiniif haa ta'u. Warroonni maatii kiyya hin ta'in maatii kiyya ta'uudhaan sabiskiraayib godhuun maatii kiyya ta'aa na jajjabeessaa. Laayik sheer gochuunis maatii na jajjabeessaa warri sheer gochuu dandeessanii isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan piizaa wajjiniin haa hojjennu. Akkuma isin argitan kunoo kaameraa saayinaatti maankaa guddaa kana lama naqadhee tanan jira. Soogiddaa ishee maankaa sukkaaratiin xiqqoo isheetti godhuu qabna. Isatti aansuudhaan immoo sukkaaraa itti godhuu qabna. Sukkaara itti goonee erga jennee kunoo akkuma argaa jirtan saayinaa keessatti baxabbatee dhiisuun qaba. Haga daqiiqaa 10 lafa haa taa'u. Isa kana duqeetii burcuqqoo 2 wajjiniin baxabbatuu qabna gisee duraa. Isaan booda itti aansuudhaan immoo akkuma argitanii tirii irratti immoo kanan qopheeffadhe daakuu burcuqqoo 3 walumaa galatti burcuqqoo 5 hojjechuu qabna. Gimmaasha isaa hin hojjettu yoo ta'e immoo akkaataa isinitti kanarra duqeetii burcuqqoo 2 fi walakkaadha jechuudha. Kaameraa kan itti godhuu qabdan immoo maankaa isa guddaa kana tokko bichaadha. Sukkaaras akkuma isiniif ta'utti itti godhuu qabdu itti baay'isuu hin qabdani. Kanatti aansuudhaan akkuma isin argitan kun haala kanaan erga bukeessitanii booda daqiiqaa 10 lafa taa'uu qaba. Erga inni daqiiqaa 10 lafa taa'ee bukaa'ee sirriitti jedhe isaan booda deebistanii duqeetii burcuqqoo 3 booda walii sukuumuu qabdu. Kunoo an akkuma argitan aannanis itti baay'isnee burcuqqoo walakkaa bichaan qopheeffadhee yookaan maankaa 2 baxabbattan bishaan burcuqqoo tokkootiin ta'a. Zayitiinis burcuqqoo walakkaa bichaadha. Kanan dura bukeeffadhe kunoo naa bukaa'ee jira. Haala isin argitan kanaani isatti aansuudhaan immoo akkuma argaa jirtanii haala kanaadhani bukeessitanii erga jettanii daqiiqaa 10 erga lafa taa'ee giseedhuma sanitti deebitanii hojjechuu hin dandeechu waa tokkoofiyyuu ganaa nama hin teechisuu isiniin jedha. Haala kanaan qopheeffadhee tanan jira. Gisee piizaa hojjennu nyaata barbaannee daakuu keenya erga bukeeffannee irraa hojjechuu dandeessu. Kunoo haala isin argaa jirtan kanaan immoo misaadhaaf qopheesse tanan jira. Akkanatti waan barbaaddaniin garaa keessatti naxxanii haala nan hojjechaa jiru kanaani hojjechuu dandeechuu isa kanallee kunoo haala isin argitan kanaani akkanatti garaasaa keessatti erga xiqqeessitanii akka bixxileetu bixxiltanii kaatanii garaasaa keessatti waan barbaaddan gootanii walitti cuftanii kaatanii akkaataadhuma kunoo asirratti argaa jirtan kanaani saayinaa golboo keessatti yookaan barandistiis haa ta'u isa keessa gootanii jala isaatti irratti keewwannoo akkanaa kana jala godhachuu qabdu. Akka kaartoonii kan jiru kana hoobuun jiraachuu baate garuu xiqqeessitanii zayitii itti gootanii jechuu qabdu. Akka itti gadi hin qabanne waan itti bilcheessitanitti kunoo akkuma argitan bilcheechan jiraanii. Asitti immoo piizaa hojjechaa tanan jira. Waan ani ittiin hojjedhus kunoo haala kanaa mummuree qopheeffadhee tanan jira. Biyya keenyatti kun faatii hin nyaatamu. Asitti baay'ee jaalatu jechuudha. Futur jedhuun biyya keenyatti habuuttaa yookaan abbaa mummuqqeedhaan hin nyaatamu. Kunoo haala isin argitan kanaan immoo ani hundumaayyuu kanan itti godhu qopheeffadhee tanan jira. Boqqoollollee akkuma isin argaa jirtan karaa achaanuttis waan isatti ta'u hundumaayyuu qopheeffadhee haala kanaan tolfadhee lafa kaayatanan jira. Kana hundumaa walitti mammakee barandistii keessatti akkuma isin argaa jirtan yookaan suniyyee kana keessattis qopheeffadhee tanan jira. Lixii isaatis kana hundumaa immoo gubbaa isaatirratti goggodhaa isiniin jechuu godha. Haala isin argaa jirtan kanaan akkanatti qopheeffadhee tanan jira. Jala isaa kanatti oduun garuu waan biraatti hin goggodhini sharaabii yookaan akka zayitiitti irra dibuun qaba jechuudha. Salsaan ani nyaatan hojjennu oduun taane kophaatti kan piizaadhaan hojjetamu hin jira. Akkanatti kunoo haala kanaan qopheeffadhee tanan jira. Walumaan ani itti aanutti itti goggoonu kunoo haala isin argitan kanaan haala kanaan irratti goggodhee tanan qopheessee tanan jira. Haala kanaan erga irratti goggootanii kaatanii booda karaa abidda keessatti dabarsitanii karaa bilcheessuutti geessitu. Kunoo isan dura hojjedhe immoo haala kanaan bilchaatee jira. Baay'ee namatti tola. Shaayii wajjin nyaata baay'ee mi'aawu. Hojjedhaatii itti fayyadamaa isiniin jedha. Akkuma isin argaa jirtan kunoo erga xiqqoo ishee abidda keessa taa'ee hanga daqiiqaa 20 bilchaatee booda itti godhuu qabdu jechuudha. Gubbaarra isaatiitti jimnee kana dura watti gootanii irratti gadi baqa waan ta'eedhaaf jimneen baay'ee abidda hin danda'u. Erga jalli isaa bilchaatee gubbaarra bichaa bilcheechuudhaaf jettanii itti godhuu qabdu. Haala kanaan kunoo itti godhee tanan jira. Akkanatti baay'ee namatti tola. Manuma keenya keessatti hojjetannee haa nyaannu. Nyaata baay'ee mi'aawu. Inni kunillee shaayii wajjiniin hojjedhaatii nyaadhaa isiniin jedha. Ammisaa irratti gisee tokko tokko manuma keenya keessatti hojjetannee haa nyaannu isiniin jedha. Nyaata mi'aawaadha. Manuma keenya keessatti hojjetannee ofumaa waan ta'eedhaaf baay'ee namatti tola. Irraa hafee lafa soobulee baay'ee nama hin jibbisiisu.
baay'ee nyaata mi'aawudha. Haala kanaan nyaadhati hojjedhaati nyaadhaa midhaa isaa dhamdhamaa isiniin jedha. Kunoo baay'ee namatti tola. Bilchaachuun isaatillee hin gubanne gubbaarra isaatti taphasuudha gurraacha godheen jira. Piizaa kunoo haala kanaanis duraayyuu isinitti himee tanan jira. Akkanatti goggodhee zayituunis hundumaayyuu waliin mammakeetti goggodhee tanan jira waan isa barbaachisu. Baay'ee namatti tola. Mana keessatti alaa fidachuurra hojjetatan biisanillee baay'ee nyaata mi'aadha. Warroonni furdachuu barbaadan faagisee hunda hojjedhaati haala kanaan mana keessatti itti fayyadamaa isiniin jedha. Kunoo akka bilchaatuudhaaf immoo amma furanii keessa kaa'ee bilcheechuudhaaf hin ta'a. Viidiyoon kunoo isinitti tolee laayik sheer godhuudhaan na jajjabeessaa kan biraatti walitti